Fuunee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduu ijoo yeroo kanaaf qabanne isinitti himaan kan Wajjin Turtii sabaatiin. Qondaalonni ABO waajjira poolisii galaanitti hidhamanii jiran beelaaf saaxilamanii jiraachuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himan. Bakki isaan itti hidhamanii jiran mana hidhaa seera qabeessa waan hin taaneef waajjirri poolisii nyaata dhiyeessaa fi hin jiru kan jedhan miseensi maatii hidhamtoota siyaasaa Oromoo maatiin ala ammoo namni biraa nyaata galchuuf hin eeyyamamu jedhan. Sababa kanaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Mikaa'el Booran Kenneessaa Ayyaanaa Abdii Raggaasaa Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa mana hidhichaatti argaman beelaaf saaxilamanii jiraachuu dubbatu. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo gabrummaa uummata Oromootti xumura gochuuf zoonii hundarraa duula geggeessaa jiraachuu ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa beeksise. Duula geggeeffamaa jiruun milkii argataa jirra kan jedhe Marroon injifannoo caaluuf uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatu yaamicha dhiyeesseeti jira. Duula tibbana geggeeffamaa jiruu fi haala qabatamaa biyyaan wal qabatee seera dhabdummaan akka hin babal'anneef uummanni dammaqinaan naannoo isaa eeggachuu akka qabus dhaameeti jira. Waamichi waraanaa mootummaan biltsiginnaa amma godhe injifatamuu sirnichaa kan argisiisudha jedhu beektonni siyaasaa. Boqonnaan kun guyyoota dhumaa kufaatii dargee nama yaadachiisas jedhamaati jira. Waamichi waraanaa karaa waajjira muummee ministeeraatiin darbe lammiin umriin isaa waraanaaf gahe marti akka waraanaaf ka'u kan jedhudha. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoonni biroo lola Tigraay irratti hirmaatan yakka namoomaa suukaneessaa ta'ee raawwatu isaanii mirkaneeffadheen jira jedha Amnesty International. Amnesty International gabaasa haaraa baase kanaan akka ibsetti gudeeddiin haadholii fi haawwanii Tigraay irratti raawwatame yakka namoomaa suukaneessaa ta'eedha jedheeti jira. Waraana Tigraay keessatti loltoonni mootummaa Itoophiyaa humnoonni Amaaraa fi loltoonni mootummaa Eertiraa gocha gudeeddii raawwatan kanaaf gaafatamni jiraachuu akka qabus gaafatee jira Amnesty International. Oduu biraatiin adda bilisummaa Aaga'uu mootummaa naannoo Aaga'uu hundeessuu beeksise. Addichi kora guyyoota afuriif magaalaa Laallibalaatti taa'een mirga ofiin of bulchuu dabalatee dhimmoota sabicha ilaallatan biroo irratti bal'inaan erga mari'ateen booda mootummaa naannoo Aaga'uu ifatti hundaa'uu labseeti jira. Uummanni Aaga'uu cunqursaa baroota dheeraaf irra tureen uummata eenyummaa isaa sarbameen mirga ofiin of bulchuu dhabuun naannoo Amaaraa jalatti faffaca'ee akka jiraatuuf dirqame ta'uun ni beekama. Ijoo xumuraatiin gareen lubbuu balleessaa Raashiyaan Maarsenarii Guruppii wal waraansaa waliinii Liibiyaa keessatti yakka waraanaa gurguddaa raawwachaa turuu qorannaan BBC tokko ifa godheeti jira. Ragaan taabileetii Saamsingii kan loltoonni Raashiyaa Wagner jedhaman dhiisanii deeman akka argisiisutti biyyi Vladimir Putin Raashiyaan waraana Liibiyaa kan waggootaaf godhame keessatti garee Jeneraal Khalifa Haftar deeggaruun biyyattii goolaa turuun dhagahameeti jira. Raashiyaan gama isiitiin dhimmicha haalteetii jirti. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabanne kana